Ashamaa harka foonii jirraa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota koo nagaa keessanii nagaa kooti waaqayyoon haa galatoomu. Nagaa kootti aansuudhaan har'ammoo viidiyoo gabaabduu tokko qabadhee isinii dhufee jira. Hanga xumura viidiyoo kootiitti na wajjin turaan afirraa kooti. Warreen chaanaalii koo haaraa taatan chaanaalii koo sabiskiraayib gochuudhaan gara maatiitti nuuf fida'ama. Warreen immoo maatii nuuf taatan galatoomaa galanni keessan guddaadha anuuf jiraadhaan isiniin jedha. Egaa viidiyoon koo har'aa akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana wantoota torba mana keenya keessatti rifeensa keenya wantoota dibata ta'uu akkasumallee caccabina akkasumallee kan bubuqqa'uu fi gahee guddaa taphata jechuudha dhorkuudhaa fi akkasuma rifeensa keenya nu laaffisuu fi akkasumallee akka dafee nuuf dheeratu ni gargaara jechuudha. Kanaaf kana qabadhee isinii dhufeera akkamitti immoo mana keenya keessatti hojjechuu dandeenya kan jedhamus qabadhee isinii dhufeera. Torban kun maalidha naan jechuu dandeessu kun akka argitan kokonaat oiliin jira, kastar oiliin jira, sansilkii yookaan immoo almondiin jira, muuziin jira, akkasuma avokaadoon jira, killiin jira, akkasumallee zayituuniin jira. Akkamittiin immoo akka hojjennu kun isinitti agarsiisa. Bifa kanaan ni muranna muuzii fi avokaadoo jechuudha. Bifa kanaan ni muranna muuzii fi avokaadoo. Haala isinitti argamu kanaan ni muranna. Isinitti argama jedhee yaada. Ni murree qopheessina. Erga qopheessineen booddee wanta itti daakannuttiin ni qopheessina. Kun akka argitan daaktuu kan bileendara irratti ni qopheeffanna jechuudha. Isa muranne kana fuunee daaktuu keessatti gadi ni naqna. Wantoota isinitti hime torban kana akka barbaadanitti akka mataa keessanii yookaan rifeensa keessan isinii ga'utti gochuu dandeessu. Wanta baay'ee salphaadha hojjaan isaas argachuudhaaf illee baay'ee salphaadha. Akkasuma avokaadoo fi muuzii fi zayituun illee qophaa isaatti hojjettanii dibachuu ni dandeessu isa kaayyoo dhabdan jechuudha. Ani kun zayituunii fal'aana guddaa lama kan immoo ispoonii guddaa lama itti godhadha. Akka argitan kokonaat oiliidha. Kokonaat oilii ittiin godhadha. Isaas fal'aana lama ittiin godha jechuudha. Kuno kanarraas fal'aana lama. Kuni mucayyoon tokko kan diimaan kun maalnaan jettee turte kokonaat oilii otoo ta'aatiin kuni kastar oilii jedhama yookaan immoo dibata qobboo jedhaman namatti buusaa jiru kun diimaa kan na gaafatte. Kuni kastar oilii jedhama. Fal'aana tokko qofan itti buusaasa. Kunimmoo almondii jedhama. Almondii fi kastar oilii miksiidha. Yoo barbaadan itti naqattu yoo barbaadu hubattan ni dhiistu. Ani garuu kanarraa fal'aana lama itti naqadha. Kun akka argaa jirtan fal'aana lama itti buusa jechuudha. Akka argitan killeen jirti. Killee hunduma isheen itti naqa jechuudha. Akkasinitti argamutti jechuudha. Amma hunda isaatti naqannee xumurree jirra. Daakuu qofatu nu hafa jechuudha. Kun akka argitan wantoonni torban asitti keessatti argamu jechuudha. Kun as keessatti wantoota torba naqannee jirra jechuudha. Daakii fidee jira. Kun daakii fidee jira jechuudha. Kana dibattanii sa'aatii tokko hanga sa'aatii tokkoof qixxeetti ofirra tursiistanii shaampoo kondiishinaroo qabattan dhiqachuu ittiin ni dandeessu jechuudha. Dirqama sa'aatii tokkoof qixxee yookaan immoo isiniif danda'ame hanga sa'aatii tokkoof qixxee ofirra tursiisuun dirqama jechuudha.
kana fakkaata jechuudha. Ana amma yoo waan hin dibanneef dibadhe isinitti agarsiisuu waan hin dandeenyeef yeroo hin qabu waan ta'eef kanatti dibattanii rifeensa keessan akka irraa fayyadamtan abdii guddaan qaba. Fayyadamaan isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Baay'een isin jaalladha. Nagaa naaf.